بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كم نجازر توفيا بقى جراتنا سنجرا فيديو فيديو كنا رتروان ولله إن شاء الله. وان المنا ما بيخو أبو ولله لا هذا ما فيديو كنا نولين ترى لايك شير سبسكرايب قولوا هندقتنا سنجرا واني المنا ما بيخو أبو ماليو جنة المنا ما صاحب جاري صاحبه أبا وصو guyyuu irraa ta'uu dhabe, yaani taqriban baatii keessaa yeroo takka baatii lama keessaa torban keessaa karaa risaalaa hin ta'e, karaa bilbilaa hin ta'e, karaa qaamaan wal qunnamuu hin ta'e akkuma tahettuu namootan gaggaarii saahibuu qabaa sinin jedha ilmi namaa kamuu. Maaliifin jidduu keetiif jidduu namootan gaggaarii san bilbilaan qaamaan haaluma tahettuu yoo wal qunnamte yoo saahibummaan jidduu keessan jiraate xiqqaatullee faayidaa guddaa saahiba gaarii sanirraati argatta jechuudha. Faayidaa hagana jedhamee hin beekamne saahibootan gaggaarii sanirraa argatta. Guyyaa takka Hasanul Basriin rahmatullahi alayhim ni gaafatame ayata qur'aanaa keessa famaa lanaa min shaafi'in walaa sadiiqin hamiim ayata jedhu kanarra gaafatame jechuudha. ما جريني حسن البصري رحمة الله عليهم كوني قيا قياماتها آيان كوني صاحب ويا صاحب رادو بتكوني إسا قيا قياما تهو جرين يرو ور جنتاس جنة سيني ور إبداس إبدا سيني يرو ساني نجدان قربان تكا جد حسن البصري رحمة آيان كون أكسر نجد قربان تكا ربي يا ربي saahibni kiyya eessa jira, gammachuun kiyya hunnaa hin guutamu illaa yoo saahibni kiyya fulaan masalan hawwaan yookiin aishaan na waliin jiraatte malee gammachuun kiyya sun naa hin guutamu jedhaan namichi kun yaa rabbi jedhee rabbii isaa gaafataa jedhe jechuudha. Yeroo kana rabbiin namicha azaaba sheene sani ajajee akka ibidda keessaa bahee jannata seenuu. Yeroo kan warri ibiddaa kun wal gaafatanii eenyutti isaa dalagaa gaarii qabamoo maalii ibidda kana keessaa bahuu danda'e, si abbaa isaa shahiidee moo si obboleessa isaa shahiidee moo ambiyoota isa shafa'e moo ayata kana nama hunduu ni beeka jechuudha hadiisa kana. Wal gaafatanii jedhan yeroo kana maal jedhaniin warri jannataa saahiba isaa gaariitu isa shafa'e sababaa saahiba isaa gaariif jahannam keessaa bahee jannata seene jedhanii. Yeroo kana warri ibiddamaa jedhanii yaa waylanaa nuhin kunillee yaa dalagaa teenya osoo saahiba gaarii qabaannee akka namicha kanaa ibidda kana keessaa baanee jannata seennaa, har'a ibidda kana keessatti hin hafnu jedhanii guyyaa harka isaanii qiniinanii jechuudha. Saniif obboleeyyan kiyya namni gaariin takka yeroo sin gorsu, yeroo namni gaarii nasiihaa waan gaggaarii sinii yaadu waan bodaaf sinitti hin fakkaatina. Sanuu barsanuu osoo ofii keessanii itti dheqxanii nama san saahibomuu osoo hin taane namumti gaariin sinit dhufee ofirraa akkanatti gaffa'aa jirtan akkasitti hin gaffa'inaa. Namoonni gaggaariin duniyaa kanarratti illee akhiraatti illee nu fayyadan na fayyadan sin fayyadan. Khaasatan namni nama gorsu, namni diinii, namni shari'aan bulu wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu takka duunuma kanarrattuu faayidaa guddaa nuuf qabanii jechuudha. Karaa hedduu masalan namni diin hin hordofne takka namumti ani kama caffaree taphatu takka bultii namaa keessa hin hajennu. Wallahi bultii san akkanatti walirraa firfir godhee gargar baasa jechuudha. Garuu saahibni gaarii namni diin qabu, nama xumuriina, namni imaan qabu takka yoo ka bultii dhiisaa jidduma nama lamaa takka nama wal dhabee takka yoo agaruu akkanatti walitti xaxee suutaan walitti sisirreessee walitti hodhaa jechuudha. Sababaa kanaatiif saahibootan gaggaarii hin jibbinaa sin jedha. Viidiyoo kiyya har'a kana fakkaataa osoo tole laayikii sheerii godha. Haga viidiyoo biraa wara garuu nagaan naa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.